Mo'uu moo mo'amuu barbaadda? Milkaa'uu moo milkeessuu dhabuu barbaadda? Jireenyi hundumtuu harka keerradha. Yoo barbaadde jireenya kee milkeessuu dandeessa. Yoo barbaadde immoo jireenya kee ofuma kee balleessuu dandeessa. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo horoo Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu. Bakki isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana obboleessa keessan Diinaaraati. Tole egaa guyyaa laallee barnoota baay'ee bareedaa ta'eef barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti nafaana turan affeerraa kooti. Tole egaa guyyaa har'aa kana jireenya kee keessatti milkeessuu moo mo'amuu barbaadda? Baduu moo mul'achuu barbaadda? Jireenyi kee harka kee keessadha. Yoo barbaadde jireenya kee jannata godhachuu dandeessa. Yoo barbaadde immoo jireenya kee ofitti si ol gochuu dandeessa. Jireenya nuun harkatti qabnu hundi isaa harka keenya keessadha. Yoo barbaanne jireenya keenya gaddaan fixuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo jireenya keenya gammachuun fixuu dandeenya. Kanaafuu jireenya kee har'aaf of qopheessi. Tokkoffaa irratti kan nu ilaaluu qabnu haalli jireenya keenya keessatti jiraannu keessatti jireenyi gaarii ta'ee hin turre har'as hin jiraatu booris hin jiraatu. Kanaafuu yeroon ati qabdu ammadha. Jireenya kee keessatti rakkoo si mudachuu danda'uuf of qopheessi. Haalonni sitti jabaachuu danda'u, haalonni sitti ulfaachuu danda'u, haalli siif mijachuu dhiisuu danda'a. Ati of qopheessi. Rakkoo si mudatu kamiifuu, dhiphina si mudatu kamiifuu har'a of hin qopheessu taanaan har'atti of hin qopheessitu, har'atti qophootee hin dhaabattu taanaan jireenya gadaafaa jiraattaa jechuudha. Harka kee keessadha. Haala mijataa qofaa eegda taanaan, haala siif mijataa irratti malee hin hundooftu taanaan na'aman kuftee hafta. Haalli mijataa jedhamu har'as hin jiru, booris hin jiraatu, yeroo darbes hin jiru ture. Kanaafuu haala mijataan eegiin jireenya kee mijeessuuf aaya akkas naaf haa ta'u, aaya akkasiin hin sirreessa, aaya akkasiin godha jettee of dhiphista taanaan na'aman jireenyi kee harka kee keessadha waan ta'eef balleessiteetta. Inni itti aan argamu immoo kallattii haaraatti tarkaanfachuu qabda. Abdiin kutiin gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Wanta haaraa yeroo eegaltu akka abdii kuttuuf waan baay'ee sitti baay'achuu danda'a. Akka ati duuba deebituuf, akka ati sodaattuuf, akka ati leeyyootuuf wanti akka abdii kutattu si taasisan hedduun jiraachuu danda'a. Garuu tasumaa abdiin kutiin milkaa'ina keerraa afuu yoo barbaadde, jireenya kee dukkaneessuu yoo barbaadde qofaadha kan iti abdii kuttu yookaan duuba deebituu jechuudha. Kanaafuu abdiin kutiin wanta eegalte tokko galmaan ga'e irra deddeebii yaali. Inni itti aanee argamu immoo fakkeenya kubbaa miilaa fudhadhu yookaan immoo cheeziillee fudhadhu yookaan daamaa fudhadhu taphanuun ilaallu. Geemii illee harkaanaa sun yoo barbaan harka keenyaan gubanna, yoo barbaan immoona. Yoo seeraan ilaallee taphanne ni moona. Yoo akka agarree deemne garuu ni gubanna. Tapha geemii irratti illee. Akkanuma jireenya jiraannu keessatti yoo akka argine adeemne, yoo akka argine hojjenne, yoo akka argine dubbanne, yoo akka argine taane hin kufna. Kanaafuu wanta hojjettu, tapha hojjettu irratti beekii, fayyadamii, dandeettii kee fayyadamtee mo'uu qabda. Yoo hubatte hojjette, yoo itti yaaddee raawwatte taphni akka jireenyatti jiraattu akka cheeziidha, akka tapha kubbaa miilaadha, akka daamaati, akka taphaati. Namni jabaataan immoo yeroo hundumaa namni sammuu bilchaataa qabu. Kanaafuu jireenya kee harka kee keessadha. Yoo barbaadde si ol godhi, yoo barbaadde jannata godhi. Yoo itti yaaddee waa tokko dalagde bakkee barbaadde geessa waan ta'eef. Inni itti aanee argamu immoo milkaa'inni kee haalotaan, namootaan, wantoota daangessuu hin qabu. Milkaa'inni ati qabdu haalotaan, namootaan, wantoota adda addaan daanga'uu hin qabu. Haalota adda addaan, rakkina adda addaan, dhiphuu adda addaan, gaaga'ama adda addaan milkaa'inni kee ukkaanfamee hafuu hin qabu. Namoota adda addaan maatii haa ta'u, ollaa haa ta'u, firaa haa ta'u, obboleessaa haa ta'u, jaalallee haa ta'u, eenyuyyuu haa ta'u haalotaan daangeffamee haguugamee hafuu hin qabu. Baasii mul'isee agarsiisi. Inni itti aanee argamu immoo milkaa'ina keetti gammadi.
Jireenya kee keessatti kufaatii keetti dadhabina keetti kolfi malee hin boo'in. Yoo kufte itti kolfi. Dadhabina keetti kolfi malee hin gaddiin hin dhiphatiin. Irraa baratta waan ta'eef irraa hubatta waan ta'eef yoo gaddite garuu yoo dhiphatte garuu na amani. Ofumaan ofitti dukkaneessita. Kanaafuu jireenya kee keessatti maal gochuu qabda? Kufaatii keetti gammadi. Dadhabina keetti kolfi. Maaliif irraa hubatta? Irraa bilchaachaa deemta waan ta'eef. Inni itti aanee argamu immoo milkaa'ina barbaaddee dhabuu dandeessa. Argachuuf garuu barbaadi. Inni isiin abdiin kutiin. Milkaa'ina yaaddii waa tokko galma geessuuf hojjetteetta ta'uu danda'a. Yaalteetta ta'uu danda'a. Garuu yaaliin kee sun karaatti hafuu danda'a. Kana ilaaltee abdiin kutiin udduduuban deebiin milkeessuu hin danda'u jettee hin dhiisiin. Yoo dhiifte jireenyi kee harka kee keessadha. Yoo barbaadde bulleessuu dandeessa. Yoo barbaadde immoo bututuu dandeessa. Kanaafuu abdii kuttee udduduuban deebiin. Inni itti aanee argamu immoo haalotaaf wantoota kaleessa keessa turteen akka yaadni kee udduduuba deebi'u of hin godhin. Yaada kaleessaatiin gochaa kaleessa keessa turteen rakkina kaleessa keessa turteen har'a of madaaltee of dhiphista taanaan milkaa'ina keerraa garsi kottuta. Kanaafuu jireenya kee keessatti haalotaaf wantoota keessa dabarsiteen of dhiphistee galma keerraa of hin hambisiin. Jireenya kee kamuu keessatti wanta beektu tokkoyyuu jijjiiruu hin dandeessu taanaan kolfii geggeessi. Jireenya jiraattu keessatti deebisuu hin dandeessu taanaan jireenya kee keessatti udduduuba deebisuu hin dandeessu taanaan kolfii geggeessi. Sirraa sokku. Yeroo hundumaa wanta deebisuu hin dandeenyettidha kan nuun dhiphan. Kan nuun yaadduuf kun ta'uu hin qabu. Irra caalaatti yeroo hundumaa oolmaa jireenya keetii adda baasii ilaaleetii hubadhu. Kanaafuu waan baay'ee barattaniittu jedhee yaada. Inni dhumarratti argamu immoo sodaa ol jiraadhu. Jireenya jiraattu keessatti sodaa ol yoo jiraatte waan barbaaddee moota. Waan barbaadde ajajja. Waan barbaadde kee gochuu dandeessa waan ta'eef sodaa ol jiraadhu. Sodaa ol taatee yoo jiraatte waan barbaadde murteessitee jiraachuuf sin rakkisu waan ta'eef sodaa ol jiraachuu qabda. Sodaa ol ta'uu qabda. Yeroo hundumaa sodaa olitti argamuu qabda. Sodaan jireenyatti jiraachuu qabduu gadi akkati jiraattu si taasisa. Galma ga'uuf kaaterraa udduduuba si deebisa. Mo'achuu keerraa udduduuba si deebisa. Kanaafuu sodaa ol jiraadhu. Akkanuma immoo barnoonni kun osinitti toleertee maatii keenya ta'uu hin dandeessu. Like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkanuma immoo hiriyoota keessaniif qoodaa. Waan na duukaa turtaniif guddaa galatoomaa.